Kale sanabate arratina late borri sarki kenan busu borri sarki kenan busu Sinam begala sinan ofilala Nabi amal hojate arkisamir karase Rasulullah ayyata chola kanu parana Biyati kesa badi badi nama jabtu kana kesati Abdi gala tadi makya suwari kapsi sirra Wanti ni gala tefanu parana wae maketa era Wae masinama namni ragwe Wae masinama namni jirpe Wae masinama namni parana adamsate Abdi parana wajake negara tefanu wanketa era Kale sanabate arratina late borri sarki kenan busu borri sarki kenan busu Isbokotna shani lakkoofsa torba kaaseen dubbisa. Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusuu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu walitti rakkadhu namni biraan na dura keessanitti jedhee deebiseef. Yesuus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemitti jedhe. Namichi achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture. Ameen. Utuun itti rakkadhu isa namichi kun jedhu waa tokko dubbachuu barbaada. Utuu itti rakkadhu isa kanarratti haasa'uu barbaada. Utuun itti rakkadhu jecha kanatti yaada. Ani ofii kooti mootuun itti rakkadhu namni jireenya isaa guyyaa keessatti waa baay'eedhaan danqama, waa baay'eedhaan rakkata, waa baay'eedhaanis jireenyi itti ulfaatee injifachuu dadhaba. Nama hin qabne nama ofii isaatiin moo itti rakkatee jireenya yaalii harkaa kuftee tokko nacha tokko asitti arginu. Nama hin qabne ofii isaatiin moo waa barbaadee bira ga'uu dadhabe. Utuu ofii itti rakkatu gadi hin teenye namni kun ilaala. Gadi hin teenye hin boqonne sammuusaa itti rakkata ture. Hin yaalaa jechuudha daandii ishee yaalaa ture. Utuun itti rakkadhu meestii itti yaada. Jireenya keessan keessatti hojii argachuuf haa ta'u, jireenya mijaa'aa tokko keessa galuuf haa ta'u, waan itti rakkattan hin dhabdan. Namni waa itti rakkatu hin dhabu. Ani mootu ofii kooti itti rakkadhu waan inni jedhu argina kutaa kana keessa. Wanta baay'ee jireenya keenya keessatti utuu itti rakkadhu asii achiin utuu jennu utuu wallaansoo meeqaa jireenya keenya wajjin wal qabnu tarii wanti baay'een guyyaa nutti lakkaa'eera. Yeroo isaan jalaa deemeera. Karaa adda addaatiin utuu ofii keenyaatti dhiphannu namni immoo faladuu ta'uu didee, namni immoo mala itti arguu didee, namni immoo waa'ee keenya quba qabuu didee, nummoo ofii keenyaa utuu itti rakkannu waan baay'ee nu jalaa lootii ta'uu danda'eera ta'a. Har'a ishee ati ofii keetii utuu itti rakkattuu namatti dhabde sana Yesuus ganama kana wayichi bira dhufee jedhe. Ganama kana isa ofii utuu itti rakkattuu sirqaa fuudhuule sana isa itti nama dhabde sana isa itti nama si jalaa awwaatu dhabde sana abni dhimmicha argaan qabate suura dhufa. Na lallabsiisaa wayima jedhe. Utuu ofii itti rakkadhu utuu ofii itti rakkadhu yaada keessa mirgaan qabaate isaan ofii itti rakkadhe jedha. Ittis nama dhabe jedha. Ganama kana abbaa qabaayedha. Har'a abbaa argateera jedha. Haleluuyaa. Iddoo wal qayyaraa dafaati taa'umsa keessa wal jijjiira. Har'aa jalqabee maqaa Yesuus isa itti rakkattu sana iddoo isaa jijjiiree. Abrosheta buraje arra waaqayyo milikita dinqii guddaadhaan tokko kaafame guddaadhaan abbaan beellama Yesuus hidhadhe. Beeta zaataa bishaan kuufame iddoo tokko ciisu tokkotu jira kutaa kana keessatti. Bishaan kuufamni kuni godoo bal'aa shantu bukkeessaa jira. Godoo bal'aa shan bukkeessaa jiru kun immoo namoonni jaaman, namoonni naafan, namoonni dhaqni isaanii gar tokko du'e achitti wal ga'a.
gootichaa ture kuufama bishaan kanaa raasaa instructionii isaa dhaggeeffadhaa xuruutti qassadhee sitti hima. Yerootti ergamaa gooftichaatu kuufama bishaan kanaa dhaqee raasa ture. Dhaqee raasa. Gaafa ergamaan gooftichaa dhaqee raasu raafama kana nama dursee keessa bu'etu fayya. Godoo babal'aa 5 sana keessa namoota hedduutu jiru. Kan jaaman jiru, kan naaffatan jiru, kan dhalli isaanii gar tokko du'e achi keessa jiru. Carraan fayyuu bishaan ciisaa beeka zaataa bukkee yoo maal ta'e qofaan. Yoo maal ta'e qofaan. Yoo dursanii keessa bu'uun argame qofaan. Inni waliin irraan nama. Carraa dursanii ma keessa bu'uu yoo argame malee cal jedhame hin fayyamu. Ergamaan dhufee raasee fayyinni hin ta'u. Namni godoowwan kana keessatti argamu hundummaa maal barbaacha dhaqa? Maal barbaacha dhaqa? Hundumtummoo fayyina barbaacha dhaqa. Hunduu fayyina barbaacha dhaqa. Fayyina barbaadamu kana carraan jiru garuu carraa tokkitti. Yeroo ergamaan raasu nama dursee keessa bu'e qofa kan fayyu. Har'a garaan keenya waa baay'eetu dheebotu. Wanti nu daangeesse tokko kan karaa nu tutturse baay'ee qaba. Maaliif limitidii ta'e yookiis daanga'ee wanti fedhii keenya daangessu baay'eetu jira lafa kana. Namni keessi isaa waa baay'ee dheebote garuu bira ga'uudhaaf ulaagaa hin guunne achuma tura malee achuma dhaabate achi dhaabateetu barri itti wal jijjiira, yeroon itti wal jijjiira, sa'aatiin itti wal jijjiira malee silaa fedhii isa dhalootaaf ta'u argachuu hin barbaada ture. Waan dhaloota barbaachisu waan dhaloonni itti gammadaa jiru utuu ofiisaa argatees hin barbaada ture. Garuu maaliin daangaa fedhiin nama keenyaa yeroo baay'ee ulaagaa lafti keessu ulaagaa waan seerri ittiin jedhu sanaan wanta taa'ee jiru sanaan guutuu gaafa dadhabu utuu hin jaallatiin tokko yeroon isaa jalaa kiilii ta'a. Yeroo isaatu jalaa du'a. Isa lammaffaa rakkinni irra tura. Nama dursee keessa bu'e qofaadha kan fayyina argatu kutaa kana keessatti. Akka kanatti utuu deddeebi'anii namicha waggaa 38 bishaan bukkee ciise tokko argee Yesuus. Waggaa 38. Ilaala. Inni kaan waggaa 3, waggaa 4, waggaa tokko ji'a 3, guyyaa tokko, guyyaa 2, guyyaa 3 itti fayyee deebi'uu danda'a. Namichi kun garuu waggaa meeqa achi ture? Maal ta'eetu laata? Wanti namichi kun rakkate inni guddaan dursa keessa bu'uu carraa dhabe. Maaltu akkas isa godhe? Tokko namichi kun nama hin qabnedha. Lammaffaa ofii isaati immoo of dadhabaadha. Aduu keertuuni sagaleen unconditionalidha. Waa irrattuun xiyyeeffatu. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Waggaa 38 nama bishaan bukkee ciise kana argate Yesuus. Gaafa biraan bahu fedhii namicha kanaa beekeedha. Kutaa kana keessa fedhii namicha kanaa hubateetu faayida dheebote akkani laga sana dhaqee bareedu Yesuus. Dhaqeetu fayyuu barbaaddaa oole. Ani gooftaa koo nama hin qabne. Salamaffaa ofii kootiin mootuun itti rakkadhu namni na dursaa'e asirraa warwan namichi kun waggaa 38 itti lakkaa'amee fi waan nama dhabuusa. Lammaffaa ofii hunda dhabuusa. Lakkaa nama dhabuun nama dursa. Ofii of dadhabuunis carraa nama miliqsa. Ganama kana sirni keessa mirgaa qabaa. Namni amanu jira. Ganama kana lafatti namni sitti baruri. Lafatti tokko dadhabde sanaan dhaabis duyyuufa. Lakkaa nama dhabuu kinnoo ishee
Anjireenya jiraate raasni qooda fataa godhee na jiraachisa Waaqayyo. Yoo si ta'e fudhadhu ani jedhe galitti bishaan kee dhugi Waaqayyo torbe borii torbe isaanii kudhan pendeltiyan terusti jiriyaan bita. Obbeeshaachuu barbaadu. Mutaan keessan kaanaati. Har'aa jalqabee dhimmi koo abbaa argateera jedha. Har'aa jalqabee dhimmi koo abbaa argateera. Ani gooftaa koo nama ni qabu. Fayyuu barbaadaa jedhe Yesuus. Ani gooftaa koo nama ni qabu. Saganti ofii kooti moo itteendeen mayyaala bulee kee yaala tuuri diraqadhu namni jedhu sabale. Nagattanii baratanii jireenya meeqa tuttuqanii fi deema sitti jabaatee kana nagaasi dhufe. Har'a Yesuus si barsiisa. Dhaqii affeettaa inni ameen jedhee iyyiti. Kaatiraashii agrootee namatti baragiya. Ani gaduu teenya itti rakkadha baay'een itti nama baay'een itti daddaba. Garuu utuun itti rakkadhu namni jedhuusa malee. Keessa mirgaa kaasa. Utuu karaa namaa yaaltu karaa biraa yaaltee karaa yaa yaaltee karaa namaa sitti jabaate. Ofii keetiin mootummaa mootuu tuurii fi keessa bobbootu. Balbala nama baay'eetu dhaabatu jireenyi kan sitti dabalata hin banama. Hin banama yee. Rukanatiin har'aa baname jedha. Narraa baname. Yaa'u. Akkasi nama ofeessi gadhiisa. Sun nama keelatti nama si godhee si baasa badala. Si nama maruga bana keessa baasa. Si nama ofeessi baasa eegala. Yesuus jijjiireera. Kana booda gurbattee dhageessuma kuni kan dhaabamne. Roshee nama turreetti nama kitaaba. Abitachi nama kitaabicha boonke. Yetta bakin koolatti na boondurashia. Nama bina matema inni jala maali kusiba kawe. Abitachi nama turidan. Roche nama kitaaba. Isa wabesa no besu isa wabela jasi kuredema. Ezarati na boki ya butite na maga. Namni gadi tenye Waan ofii qaqqabuu dadhabeef namni isa durse malee. Keessa namaa saddeetanidhaan nama utuu ofii jireenya yaalu balbala baay'ee dhaqee qalma jedheetti mootee jireenyidhaan nama utuu rakkatu jireenya qabu fa'aa deema. Eebboo haadha simuudha. ayina duugaa itti miti. Har'a balbala yaaltee dhideessiin kufu sanaan si baasaan jedha. Gaaticha nama kirraa bachee naman turii ta'e. Tabajena bokin paratena mantrana baga. Stick kopaa jawaadha. Muftaan kwani namani qaba. Hikommo tuman mokkoru rakkaa quba. Tuman jedhu inni har'a dhufu har'uma waanum qaqqabuuf tarii namti kuni wajjin dhaqanii gooroo sana lixanii iyyuu miti. Namni har'a dhufu yoo nama qabate yoo humna qabate hin dursaafis. Kasuttulle beekuutu wajjita. Wanti murii koo asitti na ajjeese tokko nama nama booti jette gooftaatti matte. Lammaffaa ofii of dadhabuu kooti. Narra itti rakkachaa ture. Baay'ee yaala garuu harkaa kufa malee. Ani fayyuudha yaadni koo karoorri koo fayyuu barbaaddaa gooftaa jennaan waa baay'ee lafa latte. Fayyuu barbaaddaa jedhaman nama dhabe malee. Ofa dadhabe malee. Isumaa mallaqa dhaabime jechuu jedhu. Maal barbaachaa utuu joortuu guyyaa sitti lakkaa'ina. Maal barbaaddee deebottee bira ga'uu dadhabdee hanqaabdee laata. Muudaa jedhamu kakas kanama kana hin dadhabama. Kanama kana hin dadhabayee. Gashee namoota baay'ee everything sabagatti jedhee silaa ollee fayyuudhumaan dhufe jechuusaati. Anoo fayyuudhumaa mallaqa kana dhufe. Garuu maal ta'e malee nama dhabe ani mootummaa itti rakkadhu na dursan malee. Yaaliin karaa kee karaa namaa guddaa galma kana hin miliqaa. Al tokko tokko wanna namni nuun odeef yaaliin keenyas immoo waan milkaa'ina qabaachuu dadhabeef kufnee ma waan achitti duunee jireenyi keenya achitti dhumatu nutti fakkaata. Dhaloonni
haala keessa jiru keessa taa'ee qilleensa keessa jiru keessa taa'ee isa jiraachisuuf isa akeek isa borii galma isa agarsiisu sana herreguu dadhabuu isaatiin sadarkaadhuma ishee itti nama dhabeef ofii of dadhabe keessatti ol xiqqeesseetu fufee jiraachuu isaa jireenya egereetii faamilee of dhabsiisa. Garuu Yesuus gaafa dhufu sagantaan kunni wiiknesii koodha, kunni dadhabina koodha, kunni jireenya koo keessatti hir'uudha, kun jireenya koo keessatti naan qataa wanta wiikenni Yesuus kuffisee isa kan saafiraa warree qajeela. Faarfannaa tokkotu yaadni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Yaadni kee fagoo fagoodha kan namaatti. Gara raasaan beeku. Yaadi Waaqayyoo yaada keenya irraa adda. Gooftaan Yesuus gaafa ani naman qabuufi ani immoo rakkadheenna harkaa kufa gaafa namichi jettu qoygaa jajjabaadhu ishee haala sii mijeessaa jedhee miti dhaqeetanii mana galmeettan kutaa kaardii dhaqeen si galmeessee dhufa yeroo ergamaan dhufa jettee shakkitu sa'atiin ergamaan dhufu na yaadachiisi ribaana kaadii jedhee Yesuus maayii dheere na duukaa hirtuu jechuudha yeroo ergamaan dhufu sa'atii isaa na yaadachiisi yeroo sanatti ani immoo yeroo sana nagaa isa naman qabu jette sana naman siitaa jedha Yesuus naman siitaa dhaqee keessa si buusaa hin jedhe kana biraa immoo akkaataa itti toora eegamuu qabutti toora si qabsiisa jedhee fala biraa hin dhoofneef gatti ilaaleetu fedhii namichatti himateetu kayyadanii siree irratti jedhe Lala prosesii qabaan baay'ee achitti fayyuun prosesii qabatu. Prosesiin samaayi yeroo ergamaan dhufee kuufama kana raasuu dirqama gargaaranii keessa buusuu yookaan immoo namtatti jabaattee keessa bu'uudha dirqama. Jalqa dursitee namoota achi jiran dursitee keessa bu'uudha carraan. Garuu Yesuus qorii kana goonaa jedhee isa ergamaan dhufu taa'ee eegetu taa'ee kayyade. Ka'ii ate. Wanti siif akka tasa ati faayidicha cafattee galtee kun si'achi jireenya hin ta'u kun si'achi mataa hin baafatu kun si'achi nagaroomsu sadi jette sana Yesuus akka dhufee toora si qabsiisu isaa argita. Wanti siif akka tasaa Yesuusiif karoora gara makkana jireenya keetti hin ta'a. Sagalee Waaqayyootti fudhadhaa fi jedha. Wanti siif akka tasaa Waaqayyoo ajandaa ta'e sirratti ta'a gara makkana. Kayyadee deede. Dubbii biraa hin barbaadu. Dubbii isa kabiraatti seenuu hin barbaadu. Takka tuuluma waan namichi kun barbaacha dhaqee itti nama dhabe ofiisaa immoo itti ol dadhabe sana deebi'e. Fudhadhu sakkisi beekee. Gara makkana waggaa Yesuusi jireenya kee irratti namummaa kee irratti labsii kana labsa. Wanti baroota itti taatee si ete Yesuusin dhagee si gabbisa. Yesuusin dhagee sirraa qajeelaya. Samara biyyi si beeku haalli si beeku buutee si baaseera. Qilleensa rabbi keessatti si arguu dhufe sana keessaa buutee si baaseera. Qilleensa biyyuu keessatti afaluu dhibbuta sana keessaa buutee si baaseera. Qilleensa abbi keessatti itti rakkacheettu sana keessaa buutee si baaseera. Ulkanaa fi jalaa bareeda jedha jalaa bareeda. What
Haleluya. Dekara bata. Yesus. Ija poni kaase tan ija buratu na silala. Esa muke so kala rakamati am magat jalla taraga furan. Gemi narraga jado. Piti burala tilako. Jella furan taraga. Taraga. Mati ke sebelah taraga. Jinya ke sebelah taraga. Tajajila ke sebelah taraga. Paya ke sebelah taraga. Hamasa gaya dua sirra. Makanya rabu pune nasira pune. Sikiki hiyuma sirra la pandaera. Sikiki gaya don gaya. Sikiki sora bebera. Chapu sora bebera. Aja sora bebera. Sora bebera. Kana makana sirra la kuge. Yesus ini memang haleluya. Shorti wait warga. Wanti nun humna kenya umuri kenya iddoo tokko dhaabee nu nyaate dhufa Yesuusin karaa gabaabaan argame. Nuni waan salphaatti torbee tokko itti ba'u torbee tokko keessatti itti ba'uu dandeenyu waggaa 3 4 naaneen sitti lafti kun waan manu salphaatti carraamatti ba'uu argannu biila faa kun waggaa 5 jaalatti fudhattee nuti deddeebitee immoo ittiin nucannatti waan manu salphaatti success ta'uu dandeenyu piroosesii adda addaa baay'ifteetu dhaqee abbaa baluu bira dhaqe abaluu naasofsiise abaluu naasofsiise abaluu naasofsiise jedhe waaqayyooti. Namni na duukaa mana hojii laata kasaa mirga wala qabatu. Kana booda balbala alagaadha ni tan karaabatu nurraa hin dhaabata. Kana booda namni jala deemu nurraa hin dhaabata. Kana booda ofii keenya dhibbannee jireenya nurraa kutuu hin dhaabata. Haala dhibbaa keessatti waaqayyotu karaa sitti baasee. Akki dhufa mana keetii Yesuus mijataadha. Maqaa kan isa daangeessine. Cubbamuu kan isa daangeessine. Ayyaanni kan isa daangeessine. Yesus mana keenya dhufa sii jedhe. Yesus mana koo dhufeedha. Yesus mana koo. እግዚአብሔር ይመጣል። Waaqayyo hin dhufa. Waaqayyo hin dhufa. Dibala durashe. Zabarta bajida. Shena mati jene meka. Abiri tiwantu wana. Keshedo. Kapinu dijempa turite. Abutaba chena makimparadia. Uwane chetu matoma kuna masali mwana datite. Bina makirada shemfuro jina maga. Abura chena makimparadia maga. Shiti matatu waka yosinga kapsiza zina. Bina kakaba jina yati. Hallelujah. Ini wakasa dina mataya wakala manda mataya jajala mataya jatu kana boda ye. Wakate wakadenga nasiku sasa na tabu ni kanama. Wakate wakatu wasanga kubura na nusa wakaja tunaburi na nama. Wakati mareke tena kare wapi tutakula na mkuma kega. Wakayo inosi asera ye. Mutaratia ni musera jela. Adi tuse. Kajana tunasha. Jabana nusa. Akkuma isaa Simi'oon Pheexroosii hojii ergamoota 12 akka nama abjootee ta'ee si jedhu sabu barana rakkina keessa jennee kaanee wanni akkamittiin dhufe akkamittiin dhufe
Será que eu sou?